Yamani dhaqanii baararra deemanii rakkoo meeqa keessa daanii har'a abbaa ofiisa abbaa tiraakaa ta'anii haraqee quufanii machaayanii nama sheekaa of godhanii abbaa qabeenya abbaa tiraaka dhibbaa of godhanii gadi bayanii jechuudha. Akkuma waan hin rakkatini, akkuma waan rakkoon isaan hin mudatini. Waslaatan tultullaan ijoollee arabaa gadi baatee dilii isaaniiti achitti haadhumatan waan rakkoon harka isaaniitiin dalayde achitti isaan rakkisa. Darasaan masgiida deeme masgiidni natti gahe wusha ka masgiidni sitti gahe maal goota jaahila waliin afaan banta achitette fida Abu Maazin ishee irratti godha qabrii isaa gadi fageessaadha. Mi'a himu akka ijoollee biyya arabaa waa'ee biyya arabaa alii fi haga baatitti beekusan maal beeka. Guyyaa tokko maqaa umraatiin dhufee ijoollee miskiinii mana fiddee kaarotii qamaasiftee jennaani mana tokkocha argee duriyyee rakka isaa mana isa fiddee waa waliin qama'ee jennaanini ijoolleen biyya arabaa hundinuu akkas taati jedheetiniin alii fi haga baatitti beeka jedha. Deema waama Abu Maazin qabrii isaa gadi fageessa. Qabrii isaa gadi fageessa. Eenyu namni aqliin isa shagal feetu sheeka feetu qeesii feetu hayyuu feetu giftara ana shaklak waslaadda si amilee kami ijoollee foon irraa dhumatee lafee qofaan feestaalii uffatanii achi jiraatan garamii ijoollee tanaa jijjiiramni dhufaa jenne iyyin halkanii guyyaa garamiini as bahee sakkaaraamin caffee gororee moo alii gororee jedhan Ustaaz Hamzaa muka itti cabsisan ka siyaasni harkaa bade ka siyaasni harkaa kasaare kalee siyaasarra ture ama mataan doomee yoo taan harargee gandan beene gandummaa wal ficcisiisee gandummaa wal oofuu baratee barsiisee amma suni harkaa qorree jennaan afaan ofii muxxee golee luulluu qodaan achi gadi bahee ijoolleen biyya arab si jammaru ijoollee biyya arabaati maal goote sagalee ati taate qabsoon ati taate bu'aan ati fidde maaliin bu'aan maal ati fidde gadi baate haqiftu maaliin jiibara nasitti ma waslaataati kaajii dhufe umraa balleesse sanii mi ati maam amma gasii baasa sabbinna kee sheer godhaa fidda caffe sheer godhii fidii jedhe bar wallahi tallahi Abu Maazin lee fida feetan uf keessatti fincooftan sheekumati kalee sheeka kenna ustaaza kenna nabiyyi kennetu kamati nyaachifte si nyaatte kati afaan jala qabatte afaanitti si fincaaye kaara si arrabsu kaara sitti burqisu ustaaza kenna jette ufii dabarsitee beelafte ufii kenne uf dhiiftee dabarsitee nyaachifte uf dabarsitee obaafte uf dabarsitee ufifte har'a kanuma sirraa caffaree gabbaa'e har'a kanumatu ijoolleen biyya arabaa jedhe rakkataa kiyya inni masgiidan bulin jettee uteelan bulin jettee meeshee ka du'aayii nu goosiftan jettee tultullaati mana waamtee jenna kaarotii qamaanii asiira dhuganii zayitii fincaayanii siin jedhe rakkata harka nyaateen nama nyaata jechuun isa kana qabdi rakkata darasamaatti manatti ufitti ol butte sigalee laalii asiira kana dhuganiitiniin zayitii fincaayanii jedhe ani mo asira kana dhugeetti ni likkisitti akka ati dhiiga fincooftu si godha akka ati dhiiga fincooftu si godha la ana shaklak akka ati dhiiga fincooftu waslaadda fincooftu dhiiga fincooftu ka yaa jamaa waamaa jedhe warra eda isaa taabtaab godhaa ture fakkiiffattoota warra caffee gororee moo caffee hororee qodaa nama dheera takka qalbitu hankata jedhan takka uffatatu hankata jedhan hanqoo caffeen hanqoodha caffeen godoloodha caffeen mataan qabu caffeen mataan deemen caffeen udduma galee siyaasa dhiisee gadi galee gandummaan beeyne harargee nagaatan
jibbaan beene gandaa walitti tumuu jalqabe kasaare. Maaltu nama kasaare jala isin oofe odoo Kingi Kamaal Abdallah jiru. Waa'ee biyya Arabaa, waa'ee ijoollee biyya Arabaa maali gadi haqqisuun? Dandeetta ijoollee tana galcha. Karaan kun haa cufatu. Seeraan ala biyya namaatti ba'uun haa dhaabbatuun dhiiratu jedha. Dhiiran nama gorsa, obboleessan nama gorsa, hayyuun nama gorsa. Donqooroon mataa dhiitaa. Akkam waa'ee akkasii dubbatteedha. Si tokkokkii kanarra kan jiru quba qabdaa yaa zubaala. Caffeen aslan nan ajaa'ibu ilka caffe sakkaree haraqee ofii guuttattee mataan kun ta'ee shiishaa ofii bunnisiisee maal ajandaa taatu maal nama miira keessa galchu maal fattaru minim jedhee gadi ba'a. Ka darasaan darreen masgiida deema ijoollee biyya Arabaa ga'aa baatitti beeka. Kai bitanatti qabee kana tokko ka caffee ani ilaalu an caffee jannoon ana nama caffeerraa dubbatu mi caffee ni kasaa'e. Siyasa tu harka wallahi udda dhufee dhala asitti umra dhufee kiisingi godhe harka bad dungo inni takka dhala asitti dungate takka kasaat wala umra wala siyasa sinitti gadimna kanam caffeen hin kasaat wala umra wala siyasa kasaare caffeen ka inni asii gale namni wallahi na bilbili Kamaal Abdallah caffee maal goote jedhe namicha dura siyasa malee waan biraan dubban udda gaafa sibira dhufee deebi'eeti gadda wal fitu hararge gaddumaan beende barsiise yaa aboo waliinaa sultanii rabbii jedhiiti namicha kana gorsi jedhe keessan itti bilbile caffee bannaatti namni akkana jedha toot waa'ee gaddumaa kana keessa bayi ummanni keessa kun ummata jaalalaati ummata fikiriiti dhiisi waa'ee gaddumaa kana jeen dhiisi naan jedhe narratti cufatte obboleessu amma oftee waa'ee ijoollee biyya Arabaa tana hamilee maali ni deebar maal beeytame aliif raagabaa maal beeyta gaafat umraa dhufte karaayyuun beeytu si masaytee ijoollee miskiini manatti si galtee kaarotii kamaanan mala achitti dhiira furanii dhala asitti argitee jennaan wal si harkaa dhaye yaa boo nuti biyya kanatti maal badii dalan ijoollee biyya Arabaa ijoolleen tiin ijoollee Itoophiyaa tun akka badiin dalan beeytu isin ol guddaan ijoolleen biyya kana weetu dhalaa suuraa waraabdee meeshaa wali ergu meeshaa wal sodaachisu qallaal nagarno dowlan biraa bari birri maashinii birri addamate waan asirratti dubbatamuu hin dandeenye mee namni keenya namni ajjeefame mee jira ka mootummaan biyya kanaa du'a itti faradde jira waan du'a itti faradu dalaganii nama meeqa du'a faradan maa waan lammiin kee hin godhin dubbii saltabboo waan hin beeyne maa gada qiftaa si jeeban waan hin beeyne irraa maa gada qifta biyya Najjaashii nuun jedhan biyya Waliyaal Bilaalii nuun jedhan amma Itoophiyaan qarrabde jedhan amma maalii jedhan waan boochiftuu yoo dhabde sii kennina ajandaa bar namni akka Itoophiyaa kanatti namni nagaan hin jiru biyya kanatti bar Itoophiyaan ol guddatu daabboo biiratti wal sodaachiftee wal arrabsiti iskallaa nagarnoo kun wama tufirraa qabdu omisiin ufirraa qabdu bari dowlaan biiraa namoonni biiraa sitti hima dowlaa kana beektaa nabi namoonni biyya biiraa ka as keessa jira waan gurguddoo waan biyya kanaa kontirool godhuu danda'an waan akkasii dalagu ka akkasii kunuu badii dalaytan jedhanii irraa dhiine tultulla wal gattumu wal qoshoshu wal ajessu wal min sharriiteetiin nu biyya islaamaa keessa jira biyya dhiirri wal neefu hin jirun biyya dhiirri wal koru hin jirun biyya islaamaa ol guddatu dhiiraaf dhala waliin ciisa biyyanatti bari isin keessa nama dhiira neekeesi waliin salaatu beeyna sinitti nama barbaadanii balu jenne teessan diliban biyyaachii teessanii biyya Arabaatitti lukoonnaa qabi bakka irraa haadatte san naa hooki bari riyyaa keetti Abu Muhaas akkas jedhe san akkam ijoollee biyya Arabaatti keessitaati teessan eebii miti tun ta'achi onnaa qabi jettanii sun eebii miti dilii miti biyya Arabaatti akkas jedhe Kamaal Abdallah akkas jedheeni biyya Arabaa keessa taa'e bari isintu biyya Faayisawee taa'e kana jedhe fadiyaa teessan akkam walaaltan xiqqeenna keessan bari isin warra dhiira wal neekeef saffii tokkorra taa'ee salaatu push wal godhanii akka urbaan
gootanii masgiida irra ijaarattanii masgiida isin keessatti safaattan kana barjara isin ijaare wushoota miidiyaa kana bar ijoollee biyya arabaa kanaan guddifattanii hamileen keessan bar ijoollee biyya arabaa kanaan ol ka'e ana bar ijoollee biyya arabaa san keessa King Kamal Abdallaati bar iwalaalte kan ana ijoollee biyya arabaa quufanii ijoolleen quufuu miti miskiina kubzii nyaatanii akka kee bungura liqamsanii V8 keessa taa'anii qaala qaala rasuulullah hin je'ani bar dafkeetti taataa jira amman sa'aatii tan dafkeetti haasayaa jira sin jedhe dunya halala kamii walitti qabde maqaa kadhaati maqaa miidiyaa garagaraatti walitti qabde of tuttuulta maal fidde jibaran hamide kamini guyyaa tokko maqaa marise maal jedheetini riyaaki asiira bar miskiinatu manatti insigalee kaarotii si qamaasise asiira argite mala halkan sawwaa bayyanatte dhiiranee kumalee dhalaa neekteen beeytu gabbaateetiin icciitii namaa galtee achi odeessita kaarotii qamaan jette mala asiir anama dhugeetiin fincaan kan ati zeeyitii fincooti nami maal takkas jedhe nami islaama maal takkas namaan jedha abbo salaata deemtee beektaati deemtee kitaaba karakkaruu malee yoo dhuuydan deemaa kitaaba waqqasaa malee waa'ee ijoollee biyya arabaati waa'ee amantiin hin dubbatina ana qaba amantiin islaamaa hubshoota mee isinii ijoollee ilan sagaleellee taatanii fi wanni isin fiddan hin jiru sagalee mallee taatanii fi wanni isin fiddan hin jiru namni isin baaftan hin jiru abu muwaad namni jiru kun iyyaali durriyyee gizee nuti asitti rakkanee nama intervii nu godhu nama rakkoo hidhaa jiru rakkoo mana dubbannu dhalaa ofii halkan miseenjara keessa bulchu fidee achitti intervii godhaa ture sila ijoolleen maal inni fidee irraa haasa'utuun eessaadhu maaliman waa'ee biyya kanaa dubbataa jiranii waa'ee hidhamaa dubbataa jiranii jennee mataan nu weedhan yoo Oromoo 11 ka jedhu sun tokkochi ijoollee biyya arabaati guyyaa tokko fadiilaf jettoo fide malee eenyu fiddan isin Faatima halkan lukool qabachiiftan fiddanii achitti waa'ee biyya arabaa nutti himi waslaata kilmaa tokko godha waa'ee san mee isin dhiira dhuguma meeshaa rarraafattanii gabbaa waa'ee ijoollee tana dubbadha amma booda shut down isinin jeeban hujii keessanii miti kun maal beeytan guyyaa maqaa umraatiin dhuftee jettee mana namaa deemtee kaarotii qamaate asiira kana dhuydee mala zayitii fincooftee zayitii nama arabsite baru ijoolleen tun dilii yoo dalaayde ol guddaa meeshaa daabboo dhalaa waraabdeetiin mataan sun neevar kun maa fi mushkila haadi eenyu deenu ummata gurraacha laali qodaa irra xiqqama diliin jaraa kanu irra guddaan ijaazaa dhalaa buufatu amma dilii rabbiin zinaa rabbiin haraama jedheen ati kachitti dhiira neef gootu sunoo tokko keessa isinii haraqee dhugu gadi baasam maa keessanii fiddan ajabaadha King Kamal Abdallaat asirra jiraa jedha gizee gadi haqqiftan gizee haqqeen isin qabde waa'ee ijoollee arabaa dhufsanii dubbatina hin dubbati shat waan sirraa malee naasayin waan sirraa malu haasay waan si fakkaatu haasay hin tuqinu ijoolleen irraa ani bar shaanxan baadhe ani itti hidhame bar ani itti jilbiiffadhe ijoollee arabaati itti miidhaa qabaadhe miidhaa irraa qaba akka kee achitteessa ijoollee kushiidhaa waame waa'ee biyya arabaa rakkoo biyya arabaati irraa mari'anna dhalaan ati biyya arabaati nikaa hiitootami maali ati min waan taateef Dr. Jaylaantu naa kenne Shaamini biroota shaahadaa naa kenne ebaluun fuusise dhalaa sagal nikaa maali ati maali waan taateef situ dhalte salgan dhalaa sagal nikaa hiikene jedhaa sila waan nu biyya nun beeyne himta maali si ka zinaa dalagaa jiru si ka zinaa dalisiisaa jiru maal keeti karan ijoollee taabota keessaa guurta akka feetatti itti taphadhu islaama kaan itti taphatuu hin dandeettu hima muraa biraan gaa kana abbaa tokko ijoolleen abbaa qabdi haadha qabdi maali ati eenyu ati kan hikaa jedhe dhalaa nikaa sagalidhe jedhedha sagal hin bulin ati sagal rabbi sin bulchin
زنا رانالتين فاتيا شريعة كم تقول بي كان أوديس سينجر وسنوتي إسلام ما كان قد بي حق سينجر هيتا جرام هيدا مياتي إن سيسي تكرا من أنت أصلا إن أتي وانا كان أني أجوجت سيدو ما تجري بران never وانا كان وجولي يومي يا ركوتي مخيمني ركوتي جيراني ركوتي جيراني وفيتي وفيديو ورا بتانا تقباتي حكيفتا سيسيتا سالمة إلا أنا كان دفعت فائس التاساجرة يروتان سرع دنيا بكت ورهورتي في أيتي كساتين تراك أكنا ورانو تنكسين never دنيا رانكانون never دنيا نمت ألم ننو وصلاتا لما والله بالله تالله عفت أتو قبرونتي سياسة مركتي قربان تراك بيقال جسوم بيقال سيقالتي أتو بلسومتي أبي يمان بلسومتي أتو بيقال ديبوت سانتو أبي يمتو جولتا نفالتا أبي يمتو جولتا نقلت أتي سقالين وتاتي أبيتو سنقو أتي ديدي أبيتو سنقو أبي يمتو موتو ماما سانتو أتو بلسومتي بيقال بوتي تاتي كواتي تابتا غوتي ديبتيني نما تاتي تواتو نبلي سومتي أتو إلمان كان لك أقل جميع أحمقوف وجولتنا لفول فلكتاو أمباسادر ما أزيرو كان أمباسي ما أزيرو كان موتو ماما بيجي كابدوت وجولتنا لك أتو متنكا